Akkam jirtu dhaggeeffattoota shaalloo Oromoo hundi keessan share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa. Sagantaa kana yeroo yeroodhaan fooyyessaa deemaa jira. Share, like, comment, subscribe gochuun keessan immoo kana caalaa jabeessee akka hojjedhuu fi sagantaa biraallee akka dabaluu na taasisa waan ta'eef share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Ani shaalloo Oromooti. And you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old. And if you want to really see something that's said, take a look at what happened. Let me get my shoes. Got you, sir. I got you, sir. Let me get my shoes, sir. Hold that in your head. It's bloody. So we got to move to the bus. Move to the bus. Let me get my shoes. Okay. Watch out. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya deebinee dhufnee jirra. Har'a akkuma argaartan jechuudha. Akkuma jalqaba irratti ilaaltan kanatti ajjecha yaalii jechuudha. Pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraamp irratti raawwate qabadhee isinii dhufe jechuudha. Ammatti oduun jajjabduun jechuudha. Oduun guddoon jechuudha waa'ee Doonaald Tiraamp irratti ajjechaa raawwachuudha. Kanaaf isarraa waliin dubbanna jechuudha. Jalqaba irratti kan irraa dubbannu eessatti ajjecha yaalii irratti raawwatame, akkamitti ajjecha yaalii irratti raawwatame yoo ta'u, lammaffaa irratti namni Doonaald Tiraampiin ajjeesuudhaaf yaalii irratti geggeessallee argamee jira. Namni sunillee eenyu akka inni akka jedhamuu fi maaliif akka irratti geggeesse waan kanarrallee baay'ee kan dubbannu. Itti aansee immoo ibsoonni adda addaa erga yaaliin kun geggeeffameen booda jechuudha. Ibsoonni adda addaa bayaa jiranii waan kanallee kan irraa dubbannu ta'a jechuudha. Jalqaba irratti garuu jechuudha akkuma ka'umsaaf isinii ta'utti jechuudha akkuma beekamu filannoon Ameerikaa jechuudha waggaa afuriin geggeeffama jechuudha. Namni tokko yeroo lama filatamuu danda'a. Kana jechuun namni tokko waggaa 8 Ameerikaa bulchuu ni danda'a jechuudha. Garuu filannoo kan geggeeffamuun waggaa afuriin jechuudha. Fakkeenya boofnee Baaraak Obaamaan jechuudha marsaa lamaanuu mo'atee waggaa 8tiif Ameerikaa bulchaa ture. Itti aansee immoo Baaraak Obaamaan akkuma beektan paartii Dimokiraatikiiti. Saniin booda immoo Tiraampitu mo'ate jechuudha. Tiraamp immoo paartii Rippaabilikaanii irraa kan dhufe yoo ta'u, Tiraamp waggaa afuriif erga bulcheen boodatte jechuudha. Joo Baayiden paartii Dimokiraatikii irra deebi'ee ammallee kan fudhate jechuudha. Walumaa galatti filannoon Ameerikaa waggaa afuriin kan geggeeffamu ta'u, nam tokko yeroo lama deebi'ee filamuuf carraa qaba jechuudha yookaan mo'atu taate jechuudha. Paartiilee lamatu jira jechuudha Ameerikaa keessatti. Paartiin tokko paartii Rippaabilikaaniiti, paartiin tokko immoo paartii Dimokiraatikiiti jechuudha. Paartiin Rippaabilikaanii garee Tiraampii fa'aa yoo ta'u, paartiin Dimokiraatikii immoo garee Obaamaa fa'aa, garee Joo Baayiden fa'aa jechuudha. Kanaaf kanaan wal qabata jechuudha. Amma kallattii maanka irraa dubbannu ajjecha yaalii jechuudha yookaan immoo yaalii ajjecha Tiraamp irratti geggeeffame irratti kan dubbannudha. Yaaliin ajjechaa kun kan geggeeffame yeroo Tiraamp Peensilvaaniyaa kutaa Ameerikaa keessatti jechuudha. Kutaa Ameerikaa keessatti Peensilvaaniyaa irratti yeroo geggeessaa jirutti fuuldura deeggartoota isaa irratti jechuudha yeroo inni haasawaa jirutti rukuttaan kun yaaliin rukuttaa yookaan immoo yaaliin ajjechaa kun kan irratti geggeeffamedha jechuudha. Kutaan kun kutaa Peensilvaaniyaa kan jedhamudha. Yaalii ajjechaa kana Tiraamp gurra mirgaa irraa kan inni rukutame jechuudha. Yeroo sanitti akkuma arguuf yaaltanitti jechuudha kan gadi kufee fi seekuriitiin qabanii jechuudha. Qabaniitiin gara konkolaataa isaatti kan geessanidha. Jechi yeroo sanitti dhagahame caammaa kiyya maashuuz waan jedhu sagalee wayiitu kan dhagahamedha jechuudha. Kallattii harka ol baasee faayit waan jedhu akkasitti ba'aa ture jechuudha. Kanaaf yaalii ajjecha raawwatame jechuudha. Ameerikaa keessatti kun waan akkanaa kun baay'ee ulfaataadha. Biyya dimokiraatamtuu jedhamtu keessatti waan akkanaa kun hin ta'a jedhamee namni baay'een eegu jechuudha. Waan ta'a jedhamee baay'een eenyutu ta'e jechuudha.
Kanaan wal qabatee waan adda addaatu jira. Kanaan booda immoo mee viidiyoo waan san agarsiisu xiqqoo si ilaallee walitti deebina jechuudha. And you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old. And if you want to really see something that said, take a look at what happened. I was in the first row. I was directly in front of Trump, my seat. I was looking him in the eye. We heard the pops, maybe 3 minutes into the rally, 3 to 4 minutes. I heard 4 pops, pop, pop, pop. The 4 Secret Service immediately jumped on the stage, and we saw him push President Trump to the ground. Then the gentlemen that have the guns came up to start clear right, clear left. They said, get him up. So they lifted him up, and Trump said, I got to get my shoes on first. Did his shoes come off? His shoes must have, we couldn't see it underneath that, but his shoes must have come off when they dropped him down to the ground. First thing he said, we could all hear it. I have to get my shoes on first. And when he stood up, I'm looking at him forward, I see the red teardrop right here of blood, fresh red blood, just a little tear. Then when they got him up and they turned him, I could see the blood from the top of the ear to the bottom. Wasn't gushing, but it was covered. And then he put the fist bump up, stay strong, and they walked him off. Okay, akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Ajjechaan kun akkamitti raawwate waan jedhu kan laallu yoo ta'u, ajjechaan kun akka qorannoo FBI baasetti jechuudha. Ajjechaa kana raawwate dargaggeessa waggaa 20 Toomas Maatiyos nama jedhamudha. Naannoo Tiraampii duula na filadhaatti geggeessu kanarraa sa'aatii tokko naannoo deemsu jiraata jechuudha jireenyadhaanii. Namni kun ajjechaa kana kan raawwate gamoo gubbaratti fiixee gamoo gubbaratti ol bahee iddoo saniidhaan isnaappariidhaan jechuudha. Yaalii ajjechaa kana kan raawwatedha jechuudha. Namni kun fiixee gamoo gubbaratti ol bahee isnaappariidhaan yaalii ajjechaa kana geggeesse. Xiyyiiti raasaasni achi tokko sun Tiraampiin jechuudha. Gurra irra dha'ee deeggaraa Tiraamp kan biraa kan ajjeesedha jechuudha. Kana fakkaataa walumaa galatti jechuudha. Waa'een namicha yaalii ajjechaa geggeesse kana kan laallu yoo ta'e, namichi kun jalqaba irratti deeggara Rippaabilikaaniiti. Namoonni baay'een mormaa turan jechuudha. Dimookiraatotatu waan kana qindeesse jedhanii, garuu immoo namichi deeggara eenyu ta'ee argamee deeggara Rippaabilikaanii ta'ee, akkasumallee nama cimaa kanaan duratti jechuudha kalaqaan jechuudha. Kalaqa saayinsii fi herregaatiin badhaasa nama argate jedhamee kan dubbatu. Ta'an immoo biyyoonni adda addaa ibsa baasaa jiru jechuudha. Joo Baayiden illee ibsa baasee jira. Baraak Obaamaa illee ibsa baasee jira. Jalqaba irratti kan ibsa baasee Baraak Obaamaa ture jechuudha. Joo Baayiden illee ibsa baasee jira. Joo Baayiden kan inni jedhee kuni waan Ameerikaadhaan maluufi miti, baay'een balaaleffadha. Wanni kun Ameerikaa bakka hin bu'u, gonkumaa waan Ameerikaa bakka hin buunee fi waan Ameerikaa ilaallanne jedhuudhaani balaaleffatee jira jechuudha. Akkasumallee Itoophiyaalleen biyyoonni adda addaa biyyoonni akka UK biyyoonni kunniin hundi jechuudha ibsa baasanii jiranii. Mee waan Joo Baayiden jedhe kana waan gabaabduu jechuudha isin dhageessisaa jechuudha. There's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick. It's one of the reasons why we have to unite this country. We cannot allow for this to be happening. We cannot be like this. We cannot condone this. I have tried to get a hold of Donald. He's with his doctors. Apparently he's doing well. I plan on talking to him shortly, I hope. The Trump rally was a rally that he should have been able to be conducted peacefully without any problem. But the idea that there's political violence or violence in America like this is just unheard of. It's just not appropriate. And everybody must condemn it.